Amma bar namni sulta bakka yaanni keessan jedhana saatii gubaa jirra. Haati fakkeenyaaf nam tokko keessa hamzaan faamilii walirratti na qarqaaraa yoo jedha ana yoo na qarqaartan faamilii kanarra na qarqaaraa jedhee xaman inuma na qarqaaru maa godhuu hin dandeenye jechuudha. Namma isan beenu isiin hin beeksisan. Haati Faaxee Mubaarak maaf hin dubbatan iluu. Maal beekaan jarri biyyi jirtu nu fakkaata. biisii maan jiran biisiin jiranii. Dubbaddaa muuyis qabaddaati. Namni bara arraba sodaataa bar waan biraati miti bar gaayis. Haadha Faaxee muuyis kaasii dhageessaa. Maal arraba yoo taate misaaf qursii caalii kino miidhama kanarra arraba namaa dhugaa turanii agadhaawamaa baay'ee waan miidhaa kana booda kan durii yoo waan goone kan amma booda waan godhu. Maal sodaatanii dubbadhaa Mubaarakii fi haati Faaxee. Hanga jarri dhuftu jarana dhuftee dhumarratti dubbattu amanteen naan keessa taa'aa jirti wanti haasoftu hin jiru kana booda jarri illee jira. Haati erga na gargaaraatti sanarratti hundi keessanuu akkaawuntii as dhiyeessitee nama amma kanaallee boodan argamu waan ta'eef gara hojiitti osoo seentanii. Lammaffaa amaanaa mijattii tanaallee asumaan irraa fudhattanii. Bakka barbaadan seensuu dandeessanii sanillee asumaan dubbadhaa gargaarsiillee itti godha. Gargaarsi haadhumatu qeerroo eegaa durame gargaarsa uftu akkaawuntii kee fidadhu mucaa kanatti amantaa miti obboleessa keeti dhibbaan dhibbatti. Lallaa jaatiti gaafii sadeen tana gaafadhaatti seena. Jarri wal amane ta'a. Hamzaatti fufa. Egaa isin ofii keessanii nama kana shakkitanidha. Qeerroo egaa akkaawuntii biraa qopheessi kan qeerroo irratti yoo na gargaartan rakkoo maal jiru maa baqattanii? Nuti hin baqannee bara. La. Yello hanga bana kaunti yani suudi jira biyan jiru ba. Okay. Egaa gargaartan isinum takkaanti naa'uma annan diddanii bar. Ani immoo yookiin abbaan namni maal jedhanu maatii kan qabne hin beektan. Garuu mucaan kun immoo nama amma birrii yeroo argadhe yeroo dura hojjetaa turetti argadhe haadha kootii keessaa ture nama qaama wal beennu malee nama walii wanti inni waan birii wal beennu miti jechuudha. Yaani nama yookaan ijoolleen asirra ta'anii yookiin nama isiin ittiin haasoftu naamni jedhan nama akkasiis miti. Isinii galee garuma ani maallaqa itti ergee haadha kootii geessaa ture. Nama amanus kanumaa jedhee fide isin immoo lakki boodoo kan dubbiin kun nutti deebi'attanii eegdee ishee. Yoo ati kaa amantuu ta'e ammas dubbiin nuti hin deebi'u nuti maa nuti deebi'a ati amante taanaan ati naaf ta'a. Malakeen jira birrii kana irratti baaftee bakkee daayyuu na fuutee na baaftee nyaachisaa taami. Saniifuu maara kan qabu kuma keetii eeggate si biraan jira sittu gochuu danda'a si jammaar Itoophiyaa dhaqu soo deebi'a birriin kan koo asitti ittiin waa godhachuu barbaade malee wayi nama Itoophiyaa ta'e irratti godhaami. Dubbii fittee jirti michoon dubbii fittee amma booda wanni gaafannu takka hin jiru beeku. Nageessan sagalee Wanni gaafannu takka hin jiru itti fufaa gargaarsa itti deema. Mubaarak maal ta'eeti Mubaarak eessa jirta viidiyoo bana dhugaa. Dhimma nama hundaatiiti viidiyoo babbanadhaati takkiin dubbadhaa malee maal taatansa? Mubaarak kun leengaddas gisee Mubaarak haati Faaxee leengaddas gisee maallaqa liqeeffannu akkatti rafanii nuti gisee sarrafuu turree ja'an. Ammas gisee nuti murteessanii nuti booda rafuu turree jechuu deemaniiru waan akkanaa hin jiru viidiyoo banadhaa. Haadha Faaxee. Wallahi leengaddas akkanatti nuti gisee san quban qabnu ja'an. Falfala akkuma jedhan san obboleettiin
deebinee shakkinuuf hin jiru. Isaanii wal beekaa, isaaniitu walii obboleeyyan naa caalta waliin je'ee jira. So jara lamaan waliin dhiifnee akkaawuntii ol baasanii itti oofuudha. Mucaalleen nuti waan isan beeyneef ta'uu danda'a. Akkuma Nasriin jee nama nurra amanamaa ta'uu danda'a, nama nurra cimaa ta'uu danda'a. Nuti hin beeynuu fi gaafannee dhiifama nuuf haa godhu obboleessi keenya yooniin intelligence itti haa deemu akkaawuntii haa as baasu uummanni illee haa itti oofuuf akkasuma godhi makii teenya wanti biraa takka hin jirtu ma booda. Wallahi gargaarsa hedduu gargaarsisnee beeknaa kophattillee gargaarsisnee beekna waan akkana nu dhibeena garri maal jennaan harkitan waan deemaa jiruuf namni sodaate ni beekta sanumaa fi waan hubachuu qabdan sanii fi gaa'es. Video bayti akkaawuntii keellee as nu baasi taaniti wanne mataa dubbiitti amaanaa mucayyoo tana amaanaa akkasii simbeenuu si himaa jirra. Amaanaa rabbi sitti haa ta'u waan dandeettu waan si argamte jabeessii waan si ta'u godhii siin jedhna taaniti viidiyoo as bahi akkaawuntii hin kees kenni. Eshi rakkoon qaba. Ufta akkaawuntii si ergan ture mee sana asuma irratti barreessi. Of biraa qabatte irratti barreessi yeroo tokko tokko footoodhaan agarsiisaa deemta waan ta'eef irra barreessi. Miseejjiin seenaa dhufaa rakkoo hin jiru. Miseejjii qofa osoo hin taane namni illee akka shuutu iskiriin irraa fudhatee achi dhaggeeffatu. Maakii mi maakii asirra barreessi akkaawunticha yoon itti mi maakii. No akkaawuntii dhaggeeffadhu wahirratti waan akka wahirratti maali nooti wahirra barreessi iskiriinshoot godhi gizee banii jenne bantee agarsiista malee asumarra kaa'uun hin ta'u akkaawuntiin jalaa gubata. Viidiyoo bayi yooni. Namba okay. Barreessi kana bira iskiriiptoon hin jiru. Ustaaz Hamza eessatti deemta kootu kaa namni maa akka baqata qoy. Akkanii wallahi barana. Ustaaz Hamza ol deebii wallahi ol deebi'a malee. Akkasuma jechuu qabna malee ol deebi'a. Mubarakiin itti nu bilbilaame jiran osoo dhufeetuma asii xumuree deeme maal qaba. As keessa taa'uun isaa faayidaan qabu bara. Natti fakkaata. Akkas haa ta'u hin jenne garuu yaada kun isin galee. Ilaa makkuush maal si fakkaata namni gara caalu akkaawuntii biyyaa irratti galcha beektaa. Akkaawuntii biyyaa irratti galcha waan ta'eef sarraafaan ammoo as deebi'uu hin danda'a biyya galee as deebisuu ni danda'ama waan ta'eef nama hunda jidduu galeessatti argachuu akka itti dandeenyu akkaawuntii biyyaatti. Nama akkaawuntii asii barbaadellee akkaawuntii asii haa qopheessituuf rakkoo hin qabu saniin illee gargaaramuu hin dandeessi. Mubarak. Ada Fatih.
Rafuuf as keessa dhuftammoo gargaarsiisuuf sila. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiiroo hundumni keessanuu baga nagaa jiraattan isin jedha warroon asirra jirtan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaan. الحمد لله. Sa'aatiin illee deemaa jira waan ta'eef namoonni kanaan booda immoo namoonni baay'ee rabbi waan ta'eef gargaaruun oollee waan rabbi laaffisee namni hunduu waa gargaaruuni. Gargaarsa irratti walii galtaneettanii asli anillee sharti ulee ture garuu asliin dhufne waan ta'e hin beeku. So namuma jiruun hamma dandameen gargaaraan maal rakkina qaba kas jiruyyuu hingaa waan ta'eef yoo garaarraa olii yaadanii